Guyyaa takka namni tokko ilmoo dhalatteef san nama alimaa tokko bira dhaqee akkamittiin guddisaa jechuu gaafate. Dhagayaa jirra. Akkamittiin ilmoo tana guddifadhaa tarbiyaa islaamaa akkamittiin guddifadhaa jee gaafate. Ilmoon tee umrii meeqa jeegaa deebisaa gaafate sheeytichi sun. Umriin isii dhalattee baatii takkaa je jannaan si dabarte jeen. Baatii tana dura osoo ilmoon hin dhalatin na gaafachuu qabda malee eega isii dhalattee baatii takkaa gaafachuun turree jeen. Aalimticha saniin abbaan mucaa sanii maal je annin jirjiri jeetii yaadaahuu je. Hanin ilmoo dhalattee baatii takkaa guddisa si gaafadhe nin jirjiree jechuudhaan if yaadaa jeen. Si himuu jeen sheeytich ilmoon teetu yerooniif dhalattee booche haati harmaa afaan keeysii jeen. Ganaa sammuu ilmoo sanii keeysatti yoom boo'e furmaanni harminaaf dhufa yoom beela'e beelatiyya san ammoo wanni naa furmaata tahu boo'ichaa waan jehu sammuu keeysatti himtee jirtii jeen ilmoon tee ganaa. Ilmoon gizee boochi harmatti kannani furmaata wanni fidu boo'icha jechuu sammuu qabattii jedhe. Laata ilmoon teetu yeroo deemtee guddatte diinni yoo isii miidhe firraa dhoorkuu dhiifte boo'icha furmaanni boo'icha jettee diina dura teessee boo'uun malaa jeen. Amansiiftee waan jirtuuf sammuun isii yeroo ijoollummaadhaa san keessatti furmaanni anaaf yoom beela'e boo'icha yoom muge boo'icha furmaanni naa dhufa waan jettuuf yeroo guddattee miidhamtees boo'ichaa furmaata qaba jettee hiriyyaa isii dura boo'uu shakkaa jeen. Wanni ijoollummaadhaan qabatanii irra guddatan yeroo dheertuu nama ceesisa. Nama tokko abbaa isaa gaafate sijaaraa dhugu jira abbaan kun abbi sijaaraa nalluusisi jeen. Abbaa harmaa hunfinnee jeenati amma harmarraa guute lakkii nalluusisii jeen. Hin ta'uu jeen sijaaraan tun badduudhaa jeen ati maa dhuydaa jeen. Awwanni dhugeef nama guddaa jeen. Mucaan yaa rabbi na guddisi sijaaraa abbaa kiyyaatiin dhugaa jeen. Maal qaraa namni kun ilmoo irraa maal qaraa? Wanni inni irraa qara'u haadha abbaan madarasa akkuma jaamu rakkoo ta'uus waan bareeddu ta'uus waan fukkatu ta'uus namni haadha abbaa irraa gadiin bahata jechuudha jara keenya. Tanaaf ijoollee asii ergatanii bakka shayxaanaaf zabana bade jalaa itti dhoyfatan madarasaan takkaa'u markazni kun namaa ta'uun rakkoo muslimaatiif gariif deebisaani taha jennee abdanna. Waan kana taheef hawaasni keenya hedduu irratti hin dammayne madarasaan ijaarra namni keessa barsiifatu nama muraasa. Dhiiroo yoom irra dammayna yeroo nu fudhatu wanni je'uus hedduu shakkiin keessa jiru irraa takka jechuudha.